Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan chaanalii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Okay, daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo bakki irratti dhaabbanne chapter kanarratti financial management waan jechuudha. Time value of money kan jedhu irratti dhaabbanne jechuudha. Time value of money jechuun maal akka ta'e akkasuma wantoonni time value of money kanarratti dhiibbaa gaggeessanii fi akkasuma interestiiwwan gosoota akkamtu jira kan jedhan as jalatti ilaalla jechuudha. Kanaaf nu hordofaa isin jechuu barbaanna. Namoonni chaanalii keenyaaf immoo subscribe goonii la subscribe godhaa, like godhuudhaan gama qophii keenyaa kana dabarree waliin ilaalla jechuudha. Time value of money. It is a bill that you have today is worth more than the promise or expectation that you will receive a bill in the future. Time value of money yeroo jennu maallaqni kun kan arra qabnu kun jechuudha, qabeenya arra qabnu kun jechuudha, more than a promise ta'uu qabu. Irra guddaa more than promise kan ittiin walii galleen ol ta'uu qabu yookaan expectations kan ittiin estimate gooniin ol ta'uu qabu jechuudha. That you will receive a bill in the future. Maallaqni nuti fuula duraa fudhannu kan ittiin more than the promise ta'u time value of money jennaan jechuudha. Gabaabumatti time value of money jechuun maallaqa har'arra dhaabbannee boruuf yookaan baatii dhufuuf yookaan waggootaaf maal akka ta'u kan ittiin ilaallu time value of money jennaanii jechuudha. Time value of money kana keessatti wantoota lama kan gabaabsinee qabachuu qabnutu jira jechuudha. It is present value and future value kan jennudha jechuudha. That a future value is a single sum of money or a series of equal evenly spaced payment or receipt promised in the future can be converted to an equivalent value today. Future value kan jennuun maallaqa keenya kan arraa kana jechuudha, kan arra nuuf kennamu. Maallaqa keenya kan arra nuuf kennamu yookaan fakkeenyaaf namni tokko arra nu hojjechisiisee guyyoota 40 booda yookaan waggaa booda birrii 100 isiniif kenna. Yookaan arratti qarshii 10 sorry arratti 10 isiniif kenna jedhee arra nuuf waadaa nuuf galee yeroo waggaa kaanitti walitti qabee kan arraati irratti waliif nuuf kennu arra dhaabbannee maallaqni guyyaa sanii meeqa akka ta'u kan ittiin hubannudha jechuudha. Maallaqni arra nuuf kenname kun it is future value dhaaf ka arraa kanarra dhaabbannee future value latti meeqa akka ta'u kan ittiin ilaallu it is a future value jennaan jechuudha. Maallaqa fuula duraaf convert ta'u jechuudha. Future can be converted to an equivalent value today. Value arraa kanarra dhaabbannee future irratti convert yeroo goonu meeqa akka ta'u, meeqa akka receipt yookaan meeqa akka payment nuuf godhan kan ittiin ilaalludha jechuudha. And otherwise the present values. Present value is conversely you can determine the value to which a single sum or a series of future payment will grow to on some future dates. Present value kan jennuun maallaqa keenya kan arraa jechuudha. Fuula dura irratti jechuudha meeqa akka ta'u yookaan maallaqa fuula duraa future paymenting keenya jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko qarshii 100 waggaa tokko guudan siif kenna jedhee yoo kan siif waadaa galu ta'e har'a irratti meeqa ta'a kan jennee ittiin ilaallu present value dha. Har'a miiliyoona 100 waggaa dhufu siif kenna jedhee waggaa dhufu 10 waggaa dhufu siif kennamu san har'a meeqa humni kurnan waggaa dhufu har'aaf qarshii meeqa ta'a jennee kan ittiin xiinxallee ittiin calculate goonudha jechuudha, measure goonudha jechuudha. Isaan lamaan kana dirqama future value and present value addaan baafachuu qabna jechuudha. Simply barattoonni keenya akka isiniif galuufan irra deebi'aa jira. Garuu maallaqni har'aa
fuula duraaf waggaa dhufuuf meeqata jennee kan itti ilaallu future value jennee adda baasuu qabna jechuudha. Akkuma jenne jechuudha future value jechuun qarshiin fakkeenyaaf qarshiin kumni 10 irraa kuma kurnan waggaa 3 boodaan hagam takka wal qixxaata. Wal qixa waan ta'eef kumni kurnan irraa kun kuma meeqaan waggaa 3tii wal qixxaata kan jennudha. Fakkeenya akkasumatti example wajjin haa ilaallu jechuudha. Akkasumas present value jechuun maallaqni waggaa 3 duraa kan arraati wajjin hagam takka wal qixa ta'a meeqaan wal qixa ta'anii. Fakkeenyaaf dhibbi har'aa waggaa 3 booda meeqa dhibbi har'aatii fi dhibbi waggaa 3 hagam takka wal qixa ta'an jennee kan itti ilaalludha. Present value jechuun garuu qarshiin dhibbi waggaa 3 booda dhufu har'a meeqa ta'a? Har'a qarshii meeqa ta'a? Qarshiin dhibbi waggaa 3 booda har'a meeqa? Maybe 80-70 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaanii ibsa akka isiniif galuuf irra deddeebisaa jira jechuudha. Present value waan ta'e, future value, interesting, akkasuma time value fi wantoota influence godhan time value irratti gabaabsinee kana fakkaata waan ta'eef. And the others are interests. Interest yeroo hedduu barumsa accountingii keessatti interestiin irra deddeebi'aa dhufa jechuudha. Kanaaf simple irraas gabaabsinee isiniif hin barbaanna. Risk management irrattis jira. Financial institution wantoota hedduu keessa jira jechuudha. Kanaaf interest is the cost of borrowing money. Interest yeroo jennu maallaqa yookaan baasii liqeessaan kun baasu jechuudha. Liqeessa nama isaaf liqeesseef baasu borrowing money. Maallaqa liqeeffatan irratti baasii ni baasu jechuudha. Transportii osoo hin taane baasii maal interest jechuun dhala namni tokko si kannee hagana irratti naaf kafalta hagana irra idaata jedhee waliif galan. Osoo inni maallaqa kaffaluu qabu maallaqa hagumetti kannee ta'a garuu maallaqa san irratti koostii baasii baasee jira jechuudha. Maallaqa liqeeffatte irratti baasii yeroo baaftee galfitu interest jennaan jechuudha. And the others are interest rates. Interest rate jechuun they are similar but the cost is stated as a percent of the amount borrowed per period of times, usually 1 year. Interest rate yeroo jennu maallaqa baasii baasnu parsantiidhaan nuuf herreegamee jechuudha. Liqiin san kan yeroo specific time ta'e irratti kaffalamu interest rate jennaan jechuudha. It is the price or value of money invested or borrowed for a specific time periods jechuudha. Usually 1 year. Irra xiqqaan isaa waggaa irrattis ni jira baattis garuu mostly waggaatti waan fayyadaniif usually 1 year jennee jechuudha. Kanaaf interest ratein parsantiidhaan wantoota ibsamanidha jechuudha. And the privilege market rate is composed of wantoota time value irratti dhiibbaa gaggeessan sadiitu jira jechuudha. The first real rate of interest and the inflation premiums and the risk premiums jennee adda baafnaa jiru. First, the real rate of interest. The real rate of interest jechuun there are a compensate lenders for postponing their own spending during the terms of the loans. Real rate jechuun maallaqa jechuudha. Lendering jechuudha yookaan namni maallaqa hayyootu kun on spending during the terms of loans liqii yeroo liqeessu yookaan yeroo kaawwatu real rate of interest jennaan jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Ati fakkeenyaaf birrii 100 qabda. 100 kana akka feete godhuu dandeessa. Feetuu itti fayyadamuu dandeessa. Feetuu waan feetetti balleessuu dandeessa. Garuu ati dhala irraa argachuudhaaf jettee baankii kan kaawwatte san akkanaaf dhaluuf jettee baankii kan kaawwatte san maal jedhama? Real rate of interest jennaan jechuudha salphumatti. Kanaaf inni kun dhiibbaa time value of money irratti kan gaggeessu ta'a jechuudha. Time value yeroo kana yeroo ati 100 keessa san yoo fakkeenya waggaa 3 boodan fudhattee 100 kana waa balleessuu irraa of qusattee kaawwatte baankii san yeroo dhala kana siif kennu time value of money irratti dhiibbaa gaggeessaa jira jechuudha. Ni jijjiira waan ta'eef dhiibbaan gaggeeffamaa jechuudha. And the others of inflations or inflation premiums are there are problems or influences of time value of money.
inflation premium is dhibbaa to offset the possible that inflation may erode the value of money during the terms of loans. Inflation of premium jechuun is kaffaltii yeroo kana kaffalamuu qabu yeroon isaa ga'ee kan kaffalamuu hin kaffalamne jechuudha. Sababa qaala'insa jireenyaatiin ta'e namoonni kaffaluu dadhabuudhaan ka'e maallaqni ammas ol ka'uurraan kan ka'e time value yeroo sanii ni jijjiiramaa jechuudha. Value yeroo kana jijjiirsuu isaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf inni kunis dhiibbaa guddaa time value of money irratti gaggeessuu isaa beekna jechuudha. And the others are risk premiums. Risk premiums it is compensate the lender for risky loans such as those that are unsecured or made to borrow with questionable credit ratings. Risk premium jechuun dhiibbaa yookaan riskii namoota nuti liqeessineef sanirraa kan ka'e nurratti gaggeessan kan ka'een nuti intarastii dabalataa irratti daballuudha. Nama yeroo hedduu liqeeffatu liqii kanaas dafee hin deebisne kana maal godhu dhala irratti daballee dhala irratti idaanaa jechuudha. Dhala guddaa itti baafna jechuudha. Yeroo kana nurrattis time value sanirratti dhiibbaa gaggeessaa jechuudha. Osoo parsantii 10 osoo wal taanee jirru namni kun kaffaluu dadhabee yeroo lammaffaaf liqii kan si gaafatu yoo kan ta'u ta'e parsantaan 20 san gama parsantaa 30tti illee ol guddachuu danda'a jechuudha. Yeroo kana kaffaltiin yookaan liqii hin argatu waan ta'eef namni kun liqii san fudhachuudhaaf intarastii kana waliif gala jechuudha. Kanaaf risk premiumiin kunis dhiibbaa gaggeessaa jechuudha. Risk premium kan jedhu kana bal'inaan ilaallee turre jechuudha. Koorsii financial institution kana jalattis ilaaluu dandeessu jechuudha. Isaanowwan hamni kun jechuudha time value of money irratti dhiibbaa gaggeessuu isaanii kan ittiin addaan baafannee hubachuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf time value jechuun gabaabumatti a bill today is worth more than a bill received a year from now. Maallaqa har'aa kana jechuudha kan yeroo fudhattu san caalaa asiif kennama jechuudha. Year from now. Har'arra kan dhufu irratti maallaqni kun jijjiiramee kan si eegu yoo ta'e time value of money jennaan jechuudha. Fadhu qarshiin dhibbi kun dhufee 200 ta'a yeroo dhufu irratti. Fadhu dhibbi kun dhufee dhalaa wajjin siif dabalamuu danda'a. Yookaan atiitu dhalaa wajjin namaaf kaffaluu danda'a. Kanaaf as jalatti wantoota hedduutu argama jechuudha. Time value of money yeroo jennu salphumatti time value of money jechuun isa kanaa jechuudha. Present value jechuunis maallaqni nuti waggaa 3 booda qarshii hagana ta'a jennee yaadne kun amma fakkeenyaaf maallaqni qarshiin 10 waggaa 3 booda qarshii 10 waggaa 3 har'a yoo qarshii meeqa baankii kaawwanne dhalaa wajjin nuuf dhalee qarshii 10 waggaa 3 nuuf ta'a jennee kan itti ilaallu present value irratti measure goona jechuudha. Simply akka isiniif galu laal maallaqni waggaa 3 booda waggaa 3 kadhufuuf waggaa 3 dhufu qarshii 10 naaf ta'uu qaba jennee baankii kaawwachuu qabnu har'a baankii wanni kaachuu qabnu meeqa jennee kan itti isaafnu kun present value jennaan. Future value is faalluma isa kanaati jechuudha. Maallaqni nuti har'a baankii kaawwanne kun future value jechuun maallaqni nuti fuulduratti kan fuulduratti kaawwanne san jechuudha. Meeqa har'a keenyee har'a qarshii fakkeenyaaf qarshii 10 keenyee har'a baankii keessa kaawwanne waggaa dhufurratti yookaan waggaa 3 booda meeqa akka nuuf ta'u qarshiin 10 meeqa akka nuuf ta'u ittiin ilaalluudha jechuudha. Qarshiin 10 har'a as keewwanne baankii waggaa 3 booda meeqa nuuf ta'a jennee kan itti ilaallu future value dha. Ammoo faallaa isa kanaa present value qarshiin 10 waggaa 3 booda dhufuun waggaa 3 booda qarshiin 10 waggaa 3 booda har'a irratti qarshii meeqa yoo baankii keenye waggaa 3 booda 10 nuuf ta'a har'a meeqa keenyeeti. It is present value. Har'a meeqa keenye nuuf ta'a qarshii 10. Fakkeenyaaf har'a irratti maybe qarshii 8 ta'uu mala. Maybe jechuudha fakkeenyaaf 8 har'a keenye waggaa 3 booda 10 nuuf ta'a jechuudha. Akka dhalaa keenyaatti waliin jechuudha. Kana maal jennaan 8 har'a keenya kanaaf it is present value. Ittiin measure goonaan jechuudha. Inni kun waggaa dhufuuf meeqa ta'a jennee future value fi present value
kan ittiin meejor goonuudha jechuudha simply. Arraaf asirratti ni dhaabbannaa jechuudha. Sababiin isaa kan itti aanu calculationii qaba waan ta'eef inni simple interest inni compound interest kan jedhudha. Isa kanaas kan waliin ilaalluta arraaf qophiin keenya asirratti raawwata. Namoonni channel keenya faayidaa taatan ammas irra deebina like share godha. Hamileen nutti horam hamileen nun cabin hamileen waaqa tokko xiqqoo nutis dadhabina nu argisiisaa jira. Kanaaf nutis hojjechuu irratti hamilee dhabnee jirra. Maaliif namoonni afaan birootiin hojjetan yeroo arginu wantoota hedduu keessa argatu akkasuma namoota isaan ilaalu hedduu argatu namoota like commentiidhaan jabeessu hunda argatu. Garuu yeroo keenya kana ilaallu waan ta'e hin beekne garuu osoo nu jajjabeessanii nuti wantoota hedduu isiniif dhufuu dandeenya. Kanaafuu nu jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Dhaamsi keenya kanuma qophiin keenyas kanuma fakkaataarraaf haga yeroo biraatti wal agarrutti nagaatti.